Filaaniin isaa maaliin isaa ganaa baaya. Bajanni isaa hagana fixaan isaa ganaa baaya. Ammaaf ammoo yaadni nu qabnu wanni nu yaadnu kana barbaada. Kunillee yoo ta'u asumaan waan jechuu barbaadu waa yaadellee lafa kaayee. Mana barumsaatitu ijaaramuu qaba jedhee yaada. Manni barumsaa ijaaramullee karaa tokkoffaa irratti ijaaramuu qaba jedhee yaada. Gola keessatti ijaaramee mee wannaan hajumu amma foundationni hajumu amma bakkeen itti ijaarame eessa jedhee akka namni ijaaratee dhabuun barbaadu. Namni karaa deemu hunduu irraa bu'ee araarama isaaniif kadhatee abbaan rabbi itti dhiisellee waan tokko kunoo hiyyeessaaf dure yataamaa dur isaan kennaniif godhaa jedhee kennee kabira ta'u wayii karaa kanarratti dhaqqadamee ani garuu ifama naa godhaa odoo irratti mari'atiin odoo itti waliin galii waan kana jedha kanaan hin jenne ni yaada. Kuni maqaan dhokatuun qabu karoora dheeraa keessatti gadi fuuna gizeessan dubbanna jechuun qabu odoo maqaan itti bahee jedheera tokko kan. Lammata ammoo wanni ani barbaadu wanni ani yaada kiyyarratti baankota herrega bannee wannaa herrega banna jettanii jirtan. Warri baname kun hunduu guyyaa iidaa nagahee ofii qabatee kaashaarii ofii qabatee bakka iidaa sanitti argamuu qabu. Hundi isaaniitu harkaan hundi isaaniitu waan namni addoomu fuudhuu qaba jedhee yaada. Achitti argamee jechuu kiyya. Kabiraa ammoo warra amma duratti ganama eenyutu kaasee mallaqa qabaan jettanii jirtanii barreessaa jettanii jirtanii abbaa herregaa lafan kenne homaa waan jedhutu ka'ee jira. Dhugaadha. Abbaan herregaa qaba. Tooyataan jiraachuu qaba. Warra akkasiisan keessaa ijoollee warra baankii tana keessallee odoo nama tokko lama dabalatan. Nama achi keessaa hin dabalatan jedhee ani yaadu keessaa Shamsaddiin Kamaalillee odoo koree kana keessatti yoo tooyataa herregallee ta'e akkuma isin jettan yoo abbaa herregallee ta'e nama akkasillee odoo dabalatanii walumaa galatti wanni ani jechuu yaade dhugamaa karoorri keenya gabaabaaf dheeraan of dura jiran akkuma isin jettan odoo akkas ta'e. Tabiraa ammoo ta'anii itti dabalee deemuu barbaadu iftaa yoo rabbi fedhe iidarratti yoo gadiin bayan ummata kanarraa mallaqa barbaadan ganzaba barbaadan haa ta'u malee waan yoo san ittiin waa banan amma sheemuusaatti yoo barbaadan akkuma teenyu kanatti yoo barbaanne kophaanillee namni martuu qaalii galee isaanillee mastaawashaa irratti qabatanii fakkeenyaaf warri ol ga'e waan akkanaa jedhaman waan akka kanaa irraa ka'aatiin hirmaadhaa akka jedhan odoo goone jedhee yaada. Gabaabamatti isinitti dheeressu wanni ani jechuu barbaadu tanuu.